lola mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti kaaba Itoophiyaa keessatti haaromfame hordofuudhaan akaawuntii miidiyaa hawaasaa mootummaan deeggarame viidiyoo durii haala jiru waliin walitti dhufeenya hin qabne deebisanii maxxansaa akka jiran AFP'n faaktii ifoomsee jiraachuu gabaase. Ajjechaan Suudaan kibbaatti loltoota Itoophiyaa irratti raawwatameef qorannoon gadi fageenya akka taasifamu imbaasiin Itoophiyaa biyya Suudaan kibbaa jiru gaafatee jiraachuun dhaga'ame. Ameerikaa fi Deenmaarkii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Suudaan irratti qoqqobbii meeshaa waraanaa labsuuf dhiibbaa akka taasisaa jirantu ibsame. Xiyyaarri Ameerikaa meeshaa waraanaa fe'uu Raashiyaatti bu'ee jiraachuu odeeffannoon dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 26 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaatii amma bareena oduu isinitti himu. lola mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti kaaba Itoophiyaa keessatti haaromfame hordofuun akaawuntii miidiyaa hawaasaa mootummaan deeggaraman viidiyoo haala jiru wajjin walitti hin dhufne maxxansaa jiran faaktii cheekii ifoomsaa jiraachuu ajaansi Firaansi Pireens gabaasee jiraachuun ifoome. Suuraan sobaa kun akka waan raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa maqalee wal qabatee TPLF caccabsee yookaan injifatee jirutti kan yaadame ta'uulleen gabaafame. Suuraalee sobaa gabaasni kun caqasan keessaa viidiyoon diroonii waraanaa makiinaalee wayyaanee barbadeessu agarsiisan jiru kan bogatu suuraan tun dhugumatti viidiyoo durii makiinaalee fe'umsa naannoo Amaaraatti amajjii bara 2026 gubatan agarsiisuun kan dirooniitiin waraabame ta'uun ifoome. Aduma wal fakkaatuun viidiyoon biraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa akka maqalee seenee qabachuutti ibsan jiraachuu ABC'n adoolessa bara 2020 tamsa'ee fi foodeechiin sochii waraanaa ajaja kibbaa ji'a adoolessa bara 2026 keessa taasifame fakkeessuun kan gabaafamaa jiru ta'uun ibsame. Akkuma hayyuun nagaa fi wallabdee keetiin Tronvola akeekkachiisutti odeeffannoon sobaa akka meeshaa waraanaa fayyadamuun diinummaa bobbaasaa jiran tattaaffii wallabdee dhaamsuuf osoo hin taane tattaaffii waraanaa biraa kaasuuf kan jajjabeeffame waan ta'eef akeekkachiisuun dhaga'ame. Haa ta'uutii malee ammoo yeroo ammaan tanaa kaaba Itoophiyaatti haleellaan diroonii Tigraay bakka adda addaatti guyyaarraa raawwatamaa jiraachuu gabaasaaleen ba'an mul'isan. Haleellaan diroonii humna qilleensa Itoophiyaa guyyaarraa raawwachuu jalqabe kun kan jalqabe torban 3 kan lakkoofsa waggaa ta'u haleellaan tunis kuusaa meeshaa waraanaa Shaabiyaa fi TPLF waliin ta'uun Tigraay bakka adda addaatti walitti qaban irratti kan raawwatame ta'uulleen ifoome. TPLF fi mootummaan federaalaa Keeniyaatti marii araaraa ni taasisaa jedhamee odeeffannoon bahaa jiraachuun ni beekama. Suudaan kibbaa magaalaa Juubaatti kan argamu imbaasiin Itoophiyaa haleellaa riphee loltoonni raawwatanii loltoonni nagaa eegdota Itoophiyaa lama ajjeefamuu hordofe aangoonni biyyattii dhimma kana gadi fageenyaan akka qoratan gaafatee jiraachuun dhaga'ame. Ajjechaan kun wiixata dabre hagayya bara 2026 Suudaan kibbaa bulchiinsa Joongilee naannawa Paajuu jedhamutti kan raawwatame waggaa ta'u haleellaa kanaan nagaa eegdota dabalatee namoonni 7 madaa'anii jiraachuun gabaafame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii United Nations akka ibsetti loltoonni Itoophiyaa kunneen ergama nagaa eegsisu UNMC jalatti rakkoo nageenyaa hiikuuf socho'aa jiraniin hidhattoota eenyummaa isaanii hin beekamneen kan irratti xiyyeeffatame haleelaman ta'uu ibsee jiraachuu dhaabbanni United Nations Stefan Dujaarikaan akka ibsetti haleellaa tanaan loltoota 2 dabalatee nagaa eegdonni 3 poolisoota Suudaan kibbaa 2 fi siiviilota irratti miidhaan cimaan dhaqqabee jiraachuu ifoomse. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antiiniyoo Guutereesii fi hoogganaan ergama Suudaan kibbaa Antiikaa Kilikii Geehoon haleellaa tana cimsee balaaleffatanii jiraachuun ibsame. Geehoon haleellaan tun madala kamiinuu fudhatama akka hin qabnee fi bu'uura seera addunyaatiin yakka waraanaa ta'uu danda'ullee qaamoleen dhimma ilaallatu qorannoo ariifachiisaa fi gadi fagoo taasisuuf qaamota yakka kana raawwatan seeratti dhiyeessuun akka qabanis gaafachuun dhaga'ame. Imbaasiin Itoophiyaa ibsa baafteen kooffiyyaa cuquliisaa uffatanii nagaaf tasgabbii tajaajilaa turan loltoota kanaaf kabaja olaanaa qabaachuutu irra ture malee maatii firoota miidhamtootaatiif ammoo gaddatti dhaga'ame ibsee jiraachuun gabaafame. Akkasumallee mootummaan Suudaan kibbaa qaamolee gocha kana raawwatan saffisaan to'annaa jala oolchuun seera fuuldura dhaabuun akka gaafataman gaafate. Ragaan United Nations akka mul'isetti bara kana qofa Suudaan kibbaatti nagaa eegdonni 9 ajjeefamuu kan ibsu waggaa ta'u waggaa 15 dura yeroo Suudaan kibbaa walabummaa ishee gonfatte kan hundaa'e waggaa ta'u Itoophiyaanis ergama kanaaf loltoota hedduu garas bobbaaftee jiraachuun ni beekama. Mootummaan Ameerikaa qoqqobbii meeshaa waraanaa naannoo Daarfuur irratti taa'amee ture guutuu Suudaan irratti akka labsamtu mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafatee jiraachuun dhaga'ame. Ogurri meeshaa waraanaa Daarfuur irratti waggaa 20 ol ture kun waliigaltee haaraan yoo dhiyaachuu baate
fulbaana kanaas kan irra kaa'amu ta'uun ibsame. Ergamaan Ameerikaa walgahii san irratti argame Maasaata Paawuloos akka jeetti deeggarsa alaa waraana kanaaf godhamu ollaa fi qaamolee naannichaa waraana Suudaan keessatti caalatti hirmaachisuuf yaaddoo uumaa jiraachuullee dubbate. Kanaaf Ameerikaan murtoo cimaa kana furuu danda'a dhiyeessitee jirti. Kunis meeshaa waraanaa guutuu Suudaan keessatti dhoorkuu, dirooniiwwan meeshaa waraanaa jalatti galchuu fi lakkoofsa qaamota dhoorkaa kana hordofan dabalee jiraachuun ibsame. Ergamni Ameerikaa kun ejjennoo ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliin kan wal qabatu yoo ta'u, innis waxabajjii keessa waraana Suudaan waraana bakka bu'iinsa proxy war jechuudhaan kan ibse yoo ta'u, ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Deermaark Laars Looken Rasmussen walgahii san irratti argamuudhaan waraanni Suudaan keessaa daangaa isaa keessatti qofa otoo hin taane naannawaa ollaa fi naannawaa gaafa Afrikaa bakka adda addaatti amma saleellaa raawwachaa jiraachuu beeksise. Raashiyaan uggura meeshaa waraanaa Ameerikaan jette kana sagalee guutuun kuffisuu kan tite yoo ta'u, haa ta'uuti malee yaadni Ameerikaa irraa dhiyaate kun gufuu guddaa waliin wal qunnamuu danda'a jechuudhaan Raashiyaan balaaleffachuun dhagahame. Raashiyaan kan waraana Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii waliin hariiroo qabduu fi mana maree nageenyaa keessatti mirga sagalee guutuu sagalee kuffisuu voot qabdu tarkaanfii isaanii irratti dhiibbaa uumuu akka danda'us cimsanii balaaleffatan. Waraanni waggaa afuriif itti fufee jiru kun namoota kuma kurnaan lakkaa'aman ajjeesuu miiliyoonotaan qeerraa buqqaasee waan jiruuf Ameerikaan immoo humna waraanaa kanarraa uggura meeshaa waraanaa kaa'uun furmaata jechuun kan amante ta'uun ibsan. Humnoonni waraanaa mootummaa dhiyaa fi jiddu galeessa Suudaan to'achaa kan jiran yoo ta'u, kutaan Daarfurii fi kutaaleen kibbaa immoo humna deeggarsa dafee dhaqqabaa Suudaan ja'amaniin to'atamaa jiraachuullee ni ibsan. Xiyyaarri Ameerikaa meeshaa waraanaa fe'u tokko kibxata kaleessa kana buufata xiyyaara biyya Raashiyaa Mooskoo jiru Novokooti akka bu'ee jiru tajaajila hordoffii balallii biyya Raashiyaadhaa beeksise. Xiyyaarri Boeing Globemaster jaamu lakkoofsa balallii 07 takka 8 takka kan qabu yoo ta'u, kallattii magaalaa guddoo Laativiyaa Riigaa irraa gara Mooskootti balali'ee jiraachuullee gabaafame. Reuters xiyyaara fe'umsaa yookaan imaltoota akkamii akka fe'e mirkaneessuu kan hin dandeenye ta'uu gabaasu Kermiliin waa'ee xiyyaara kanaa odeeffannoon akka hin jirres beeksise. Daataan balallii kun akka agarsiisutti xiyyaarri buufata xiyyaara Ameerikaa naannoo Washington DC jiru Kaambii Springs irraa ka'ee hagayya 28 bara 2026 Riigaa akka geessa agarsiisee jiraachuun ifame. Xiyyaarri Ameerikaa galmaa'ee tokko yeroo dhumaaf kallattii Awurooppaa irraa gara Raashiyaa kan balali'ee baatii gurraandhala bara kana keessa yoo ta'u, ergamtoota addaa Ameerikaa Witkoof fi Jaard Kushar fe'ee gara Mooskootti kan deeme yoo ta'u, lamaan isaaniitu waraana Yuukireen irratti pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waliin marii nagaa taasisuudhaaf Mooskoo daawwatanii jaamiti jira. Kermiliin torban dabre kan akka jeetti Witkoof fi Kushmer ammas Mooskoo daawwatuu fi dhiisuu isaanii hanga ammaatti ragaa fi odeeffannoon kan hin jirre ta'uu beeksisan. Mariin dhimma Yuukireen irratti Ameerikaa fi Raashiyaa jidduu taasifamaa turellee sababa waraana Iraaniin baay'inaan akka addaan citee gabaasni kun addeessiti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo teenya guyyaa kan hanga ammaatti isin biraan gahaa turre odeeffannoo teenya gama biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.